Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan ku bakka jirtatti isin haa qaqqabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo neeqtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kameeshaa haarawaa wayii qabadheen kara keessa dhufee tura ijoolleen baay'een keessattuu tiibistaandii kana laalaa turtanii gatiiwwan sodaachaa turtanii egaa kan waan ajaa'ibaa namuma biyya keessa jirudha meeshaa kana kan hojjisiifate online irraa fudhateetoo yeroo tokko nuti isuma nuti kaleessaa sallaalla interneetiin biyya keessatti akka connection rakkisu yookaan tiktok yookaan karaa facebookatiin kallattii adda addaatiin namni biyya keessa jiru akka waan hin fayyadamneetti illee kan ilaallu hin jirra harka caalaa amma yeroo kana keessa waan haarawaa kan fayyadamaa jiru warra biyya keessaa ta'eeti beekame amma namni kuni nama dhiiradha biyyuma keessa kan hojjisiifate jechuudha erguun deemne biyyuma kana keessa jira yookaan shamarreen biyya harabaatti ergiteeti miti jechuudha namwasitti hojjetetu mana ofiitiif galfachaa jira waan meeshaa baay'ee bareedudha ani tarii barreen gaddaarrayyuu eegalee hanga nama 3-4 tiibistaandii kan haaluma kanaan online irraa buusanii naa erganii jiru garuu gatii isaa sodaarraa kan ka'e kan biraa hojjisiifachaa turan akka argaa jirtan maabraatii qaba maabraatii jijjiiruun ni danda'ama kan feetanitti jechuudha deemlaayitoota adda addaa kan halluuwwan adda addaa qabanii akkasuma madandaroon isaa akka argaa jirtan furdina isaa waan isaa argaa jirtu haala isaa akkasumas bal'ina isaa maal akka ta'e argaa jirtu jalaan bootaa macaafota teechifatan akkasuma immoo hababoota adda addaa bootaa daradaran qabaatu baay'izawee asumaan odoon kana dubbadhee hin fixin haalli isaa guddinni isaa walaa darbu malee tiibistaandii mana kiyya jiruun haalli isaa tokkodha maaliif bootaa macaafota adda addaa daradaratan hababaawwan adda addaa warroonni immoo footoon isiniif ayyaman footoowwan adda addaa teechistanii haalli isaa akkasanidha guddina fi haalli duuba isaatitu jechuudha amma fakkeenyaaf kan mana kiyya jiru ijoollee baay'ee kan hojjisiifame duubni isaa haala kanaanii miti kun shibshaaboodha sirriitti isinitti mul'achuu dhaba ta'a malee shibshaaboodha jechuudha inni qaramii bunni kanaan dibameetoo jiru jidduu keessaa kuni baay'ee bareeda keessattuu gaafa amma kaameeraa kun osoo sikseen argee akka argaa jirtan kana akka girgiddoota manoota harabaa tokko gaafa arginu mukeen akkasiitti ilaallee muka jennee ilaallu san waan akkasiittidha jechuudha miidiyeessiidha garuu baay'ee bareeda kan ta'edha isiniin jechuun jaaladha egaa ka viidiyoo kana laayik odoon godhiniin bira hin darbina waliif sheer godhaa. Haala kanaan hojjisiifate warri biyya keessa jiru kichiin kaabineettiin hin jira hin baane ammas biyya keessaa kan hojjisiifate jechuudha yeroo baay'ee numa qofa nutti fakkaata warroonni biyya keessallee miidiyaa hordofanii dhufanii haala kanaan hojjisiifatu biiffee kiroodarii asuma adaamaa kana keessa gale meeshaan kun lachuuyyuu isiniin jechuun jaaladha abbaa tokkotu hojjisiifate egaa ka biiffee kiroodarii argaa jirtu waan ibsaa qaba keessaniini kara oliititti isinitti argisiisa suuta jedha akkasuma immoo argaa akka jirtan mastaawotiin kun mastaawotii uhaa kararii jedhamudha baay'ee bareeda kan ta'edha argaa jirtu duubanis mastaawotii fuulduranis mastaawotii as keessatti immoo odoon hin dubbatin kana hin darbine madandaraan isaa mastaawotii miti wanni damaq godhee mastaawotii ta'e isinitti fakkeessu duuban cinaadhaan mastaawotiitu gale kana bakka feetanitti soo hojjisiifattan asumaan dubbadheen darba biiffee keessattuuyyuu akka damaq jedhu mastaawotiin dirqamaadha jechuudha amma ani mana tokko kara biraatti hojjisiifame mana hiriyoota kiyyaa hoggaan keessumminnatii deemuu hiriyoota koon jedhu ka laayiviin naannoo ni jira dirqama hiriyaa wajjin guddannee miti naannoo irratti namni da'iisa jira yookaan sagantaa adda addaatu jira yookaan nagaa jechuun walitti hin dhufta gaafa argu biiffeen isaanii keessi meeshaan babbareen odoo jiru gurraacha sababni isaa maaliifi akka mastaawotiin mukni akka gurraacha utaasisa mastaawotiin meeshuma hin bareenne damaq godhee akka baasu taasisiisa kanaafuyyuu mastaawotii irraa kan ka'edha jechuudha yoo maaf akkana gootan jedhee osoo hin beekin hojjisiifame amma immoo mattarree hojjisiisna waan akkasii deebii akkasii naa deebisu egaa kun immoo miidiyaadhaa haa tolu hunduma caalaa kana biyya barsiisuu isaatii fi akka isinitti mul'atudha jechuudha biiffee kanani sirraata waraabatoo jiru mastaawotiin isaa akka waan duwwaatii miti akka waan meeshaan keessa jirutu as keessa odoo nama burcuqqoo tokko godhee kana caalaa bareeda jechuudha haala kanaan bakka feetanis hojjisiifattan mastaawotii keessan of eeggannoo godhaa garuu madandaraan goonguma mastaawotii ta'uu hin qabu tariitii shelfii alaa tanaa waan xiqqoo irra gootan waan ta'eef nutti bareeda yoo jettan akkas godhuu hin dandeessani garuu shelfiin araa mul'atu tun illee akka argitan nuti madandaraan miidiyeessiidha jechuudha maaliif abbaan akka barbaadettidha
kana yoon jedhu xiqimii fi miidhaa isaallee namni adda baasee waa beekuu qaba. Mastaawotiin miidhaa maalii qaba akkasuma immoo faayidaan isaa maalillee jedhanii too beekuun dirqamaadha. Yeroo tokko waa hubannaan hundumaa ol hojjisiifachuun durallee ogummaa qabaachuun dirqamaadha. Ogummaa waa baay'ee nama fayyaddi. Ogummaa waa baay'eedhaaf gaariidha. Meeshaa mana galee yoo ogummaa hin qabaatin akka itti jiraatan nama ni rakkisa. Maaliif namoonni tokko caaluma jedhanii akka waan mukarra teechisanii soofaa galchanii kaanii namoota ol naqanii guyyaa guutuu achirratti yoo jagadamaa oolee dhakaanu yeroo sin soofama cabuullee baatu dhakaa yeroo hunda namni irra taa'u wanni wayii qaba soofamuu amala soofamuu wayii qaba miti. Kan harkaan tolfamee miti isiniin jechuufan kanallee tanaan duras dubbadheen ture of eeggannoo godhaa meeshaa keessanii maaliif daddabdanii tokkoof tokkotti galchitan qirsii kiyya ittaniitidha jechuudha kan teechifattan waan ta'eef qirsii keessan irratti hin boonina teechifachuu yaalaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. Egaa meeshaa kana warroonni jaalattan laayik godhaa sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gaa. Kiroodarii biiffee tana keessattuu hedduu bareedditi. Bistaadillee warroonni mana guddaa qabaattan baay'ee ni bareeda. Garuu hunduma caalaa immoo biiffeen tun mana kam keessa hin bareeddi. Amma yeroo kana keessattuu kiroodariin biiffee mana haarawaaf baay'ee murteessaadha. Maaliif biyya keenyatti firiijinillee saaloonii gala. Baay'ee namoota tokkotu mana illi warroota ijaarametu kichiinii keessatti teechifata jechuudha. Warroonni mana kaala biraatiin ijaaree saaloonii teechisaa garuu an akka kootitti filatamanillee mana harabaatitti baree osoo hin taane akkuma nama kamittuu biyya keessatti illee manni gurguddaan ijaaramaa jiru kichiinii keessa gala isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu haala kanaan Liidiyaan ni jedhi akkuma isiniin jedhe sagaleen Liidiyaan ni rabbalti. Yeroo baay'ee jechuudha gizee viidiyoo waraabuuf maal akka ta'e hin beeku. Kanan isiniin jedha egaa kana fakkaataa meeshaaleen kun isiniin jedha hedduun isin jaaladha hedduu isin kabajaa warroon isinitti tole laayik godhaa isiniin jedha irra deebi'ee akkasuma warri yaada qabdan deebisee tommooyyuu meeshaa gaafa laaltan dursaa xumuura. Jalqaba isaa hin laalina xumuura. Akkasumas immoo gaafa meeshaa ajajachuu dhuftan bilbila qofa osoo hin ta'in hojiin miidiyaa kanaa maal fakkaata? Ayyaantun akkamiin hojjechaa jirti? Mee jedhaatii jala bu'aatii biyyaans nan beeka hojiin manaa hagam akka ulfaatu mana ormaa dhiisii mana ofiituyyuu gaafa hojjetan haalli namaa mijatee akka arganitti ilaalan garuu viidiyoo 2-3 jala bu'aa laala. Maaliif biyaansi eenyummaallee hubachuunillee waa tokko isiniin jechuuf maaliif on kana jedhu keessan gaafii nan gaafatina jechuu kooti miti waan barbaadan na gaafachuu dandeessan garuu bara